Namoota buufata konkolaataa keessatti imaltoota jeeqan irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu Eejensiin Geejjiba Oromiyaadhaa beeksisee jira. Eejensiin Geejjiba Oromiyaa tajaajila geejjibaa ammayyaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksisee jira. Buufanni konkolaattota bakka duudhaaf safuun hawaasaa keessatti kabajamu akka ta'uuf qindoominaan hojjechaa akka jirus ibsee jira. Qaamota seeraan alaa buufata konkolaataa seenuun imaltoota jeeqanii fi gochaa seeraan alaa buufata keessatti raawwatan irratti qaamolee nageenyaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhachaa jiraachuusaa eeree jira. Haaluma kanaan qaamolee buufata konkolaataa magaalaa Naqamtee keessatti hojii alseerummaa raawwatan 42 to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira. Hojiin kun buufataalee konkolaattotaa hunda keessatti kan itti fufu ta'uu ragaan eejensicharraa argame ni mul'isa. Imaltoonni yeroo adda addaa akka himatanitti ammoo gatii murameen olitti dachaa kaffalchiifamaa jiraachuu konkolaataa nama 16 fayyamame irratti nama 30 ol yerootti fe'amullee akka jiru ibsu. Sababa kanarraa kan ka'es balaa konkolaataa lubbuun namoota baay'ee darbaa jira jedhu.